guddaadha intala haftuu qaba shamarran qaba bakka gaarii geette waan sirra ga'e kana akka seenatitti sii bakka gaarii ga'ee dubbattu arguu barbaada wallahi inshallah wallahi inshallah bada asli akkana jettee uduba gara Ruwaandaan deebiin ayye jarati kisin deemaayyu yoo jatan akkas dubbatan Kanaati si baaratti illee deemin baaratti duutaatiin bareedduun fofokkattuun adeemtu jedhe. Saaraa iyyuu dhufee mi badaas kun diqqoodha. Saaraa moo nama nyaatu ree baarri bar yoo doon ittiin si galabbata. Maatiin Oromoota biyya Firaansi jirtu waa kolaatee miti si gurgurree deemtaadhii si baaratti hin deemin yaaqu. Ayyeeshi. Wannumati jettee haa ta'u. Yoo UN si didde Kaayiroo dhuftee asirraan seerumsiisee deemta Ameerika maaf Kanaadaa hawwite tana nan qattu. Promise. Barbaadu barnaati. Shimaaliif akkatti onnee kiyya daa'iti taati qooyi. Si bira geessanii mi daddafanii? Mucattiin tee maal taatee isheen naggoolanii bargitee tachii gadditu. Wanta abbaa biyyaa taatee fi barati. Maal taateree na jalaa? Homaan taani wallaahi diqqoo na dabbareeti malee. Galuu feetaaree haa yaadde. Ada sirri yaade malee wallaahi. Hin galtaaree galuu feetamoo akkam? Laki badaas liyamma galulee hedu. Akkanumatti dabbarraan ibsatte? Akkanumaan ibsadhe malee wallaahi amma galulee hedu. Inshallah du'aa illee naa godhi. Jarri illee waa dubbataaranii amma. Ameerikaa yoo deemtee canaa kennuu danjiraniiti. Wallahi inshallah jalqaba akkuma achi seeneen si kennaa asliiti. Damoota duraa gaafa fudhatteewu. Jalqaba wallahi yoo jechuun inshallah yoo achi gahee bakka yaade gahe jalqaba haadha kiyyaa achi booda masiimi badaasli. Wallahi hedduu takka garatuun guyyaa duraa guddaallee naasofne. Yaa maaziriin illee na dubbatti mucaasantu guyyaa rabbiin jalatti guyyaa mucaasanii akkana baatee dubbatta jetti maaziriin illee. Gaafa bakka deemtu dubbatta bakka deemtu geette dubbatta waan mucaasaniitiin jette. Wallahi akkas naan ara wallahi hedduu takka dubbatti. Imimmaan nama baay'eetti boohee ture isa qofatu na dhagahee jetti beektaa. Annatti bareeddeetu bargarana nyaattee dhagayaan. Wallahi waan haadhatii gammachiisteef hedduu galatoomchi. Waan haadhatee gammachiise waan na gammachiisuun barbaaddu ree gaafa Ameerikaa deemu. Si gammachiisa ree akkuma deeme nama jalqaba haadha kiyyarraan si. Haadha kiyyarraan si jedhee birimaa. Akkam si dagadha wallahi maaziriin iyyuu nan dhiistoo si dagadha. Ijoollee zabanaa kana bara. Yoo bara ijoollee zabanaati miti nama guguddaa. Ishi bakka akka nama guguddaatti haa yaadnu. Egaa akkasii yaadna bara. An akkasii yaada. Si dagadhu malee. Tole bakka yoo inni waraqaa fi kennite. Wallahi naa kennani inshallah akka wana xumuran illee asaaranii. Jajjabaadhuma jedhan isaanillee xumuramaara. Akkam yaadatti gara biyya guddatteetuma Awurooppaa kanatti si fudhate ofu? Isaan gara Ruwaandaa uumamu jedhanii. Ruwaandaa deemtee kaatee achi turtee achirraa gara sii garuma Kaanaadaa kana natti fakkaate. Ulfaata mannaati Ruwaandaa. Wallahi akkas jedhanii inshallah hin beeku yooni. Itaaliyaa uumamu illee jedhanii. Yaa waan akka Itaaliin minaamin san taate malee kun daalacha madhugaati moo feekira badaa guyyaallee na waamaa ture. Mee seensi yoo isa ta'e. Innaa akkas. Ruwaandaa rabbi si muudin. Baxaam ikabdal. Wallahi. Warabbal kaaba. Itaaliillee hin taa'u uumamu jedhanii bara.
Baaruma gama taanarra kon qabu Rwanda በጣም መጥፎ አገር ሰሃራዳ ዳላቻ ዱጋቲ ሞፌኪዳ በይ ዳላቻ አኑ ጆሬ አከተ አስራ ሊቢያ ደምቴ አየ ሊቢያ ተከርማ ቀበተኒ አቺ ባቴ Rwanda rahala isin mijesina isin ofna yani yolle ilman qaban jarsaf jarti achitti rakkatani dhukkubsatan baay'ee waan beeku በጣም አስቸጋሪ ሀገር ናት አፍሪካ ከዛ አቺ ባሉ ዱባ ኢትዮጵያ ዩአቺ Rwandaan kun Kenya ምናምን ከናቺ ummani tokkollee Itaaliillee jedhisanii gara isaanii dawwalanii itti dudubbatanii jennaan amma carraan kun isii dhufeera gara Itaalii akka dhuftu maama jedhanii warri Itaalii sun yo akkas taate rakkoon qabu jedhe Itaalii yoo deemtellee rakkoon la biyya faranjii Itaalii taate Jarman taate everything biyyuma faranjii haa taatu UN hin deemnan rakkoo miti. Maali beektaa amma yoo baaran rakkoon jiru wanni baaran deemu. Marka deemu gara Rwanda naa miti jarumatu gargaras deemta maam jedhanii. Beeke ka maali beektaa? Aye. Rwanda hosi qajeelchan achi kaampii jira. Aye. Rwandaan Afrikaa keessa barkeeni achi. Itoophiyaa duuba. Gara biyya. Cirraash garas na baadanii. Shaashamanne achi gara. Haras ni taa'e kaa. Shaashamanne kennamu. Subhaanallahi. Hin beektu. Jarritu maal yaadde? Jarritu maal yaaddeetti waa? Hin beektu ati. Ani wallahi hin beeku jechuun garuma Keeniyaa kanneen natti fakkaata malee. Keeniyaan maarree Shaashamanne achimi. Keeniyaan moo? Keeniyaan bar Shaashamanne duyda duuba. Ani hin beeku wallahi asli anumaa ol si'aa barran. Laa Shaashamanne fuulli fuuldurri akkanni achi Finfinne. Ayyee. Finfinne irraan achirraan gara biyya guddatte biraa deemta miire. Inni amma garas na ofuu edamni more. Rwanda rabbi rizqiiti achi hin godhin wallahi rabbi rizqiiti achi hin godhin. Liibiyaa biyya rakkatu kana wayi. Asumaan deemure. Itti dhiisee asiin kutee deemure. Baarammoo. No. Rwanda achi. Guyyaa duraa nagaafataa turanii inni achi deemtee kaatee biyyoota 3 keessaa wanna jettee deemtaa. Si wanta barbaadaniif hedduullee hin turtu. Uumama jedhan turan. Obboleti. Rwanda nama baay'ee achi anumaan amma bakkeen jirtan kun wannoodha miti maal jedhaniin bakka ila Rwanda sammaaltu jira beektaa? Ayyee. Laaf bakkeen rifuujiin teettu magaalarraa fagoo. Ayyee. Saharaa keessa. Baqataa kana yoo inni achitti walitti qabdee keemaa kana keessatti ruuzuma gogaa wayii kennanii fi achitti namni baay'een dhukkuba busaatiin miidhama. Achii as deebi'ee hoo jettee magaalatti as deebi'uu baay'ee haardidha akka odeeffannoo waan dhagayetti sana dura. Itaalii irraa achi wayya jedha namni tokko bara. No. Duni, how are you? Sitti manna dhagaye. Ayyee. Ati yoo hiree achirraan gara Awurooppaa haa ta'u biyya guddatte haa ta'u weel baaragama taana. Kaampiin baqattoota Ruwaandaa baay'ee magaalarraa fagoodha, gandarraa fagoodha, UN achitti nama dagachuun mala. Akka jedha. Inni bar amma akka mircaatitti uumama dubbisaa turanii. Filattee keessaa deemuu hin dandeettu ati?
hin danda'ama malee achirraa achi si wayyanaan jedhanii bar. Achi taanaaniin carraan kan kee bareeda. Innaa yoo gara Itaalii ta'e dammoo turuu dandeetta. Ruwaandaa dhaqxee Ruwaandaa eessa deemu? Achirra ji'a 3 moo 4 turtii agarsiis booda gara shamarran akka Uganda moo Ruwaandaa? jarri ka jedhan moo Ruwaandaadha. Laa Afrikaa keessa hin deemin. Ati filattee deemuu dandeettamii? Biyya lamaan keessaa jechuun sitti manii beektaa biyyi kun akkanaa gana si tursiisisaa as keessaa gana turtaa kana taanaan hin carraa gaarii jedhanii si ibsanii ati ittiin achi booda. Ruwaandaa asiitti sana dhaqxee baatii meeqa turta siin jedhan? 3 4 akkas jedhan. Ixaalii yoo taate hoo? Sun achi dammoo baay'ee turuu dandeetta uumamu jedhan. Akkam gootare? Ani wallahi ani beeku beektaa akkuma godhu yoo ani akkuma Itaaliititti